Ashamar kafuna kamirtan hafntoota daawwattoota Oromiyaa udurraaf jenasrittima oduutna wajjin anqummee gidaabotin oduu kan jalqabaatiin sirni eebba kitaaba Jawaar Mohammad guyyaarraa Keeniyaa Naayiroobi galma Keeniyaataa International Convention Center jedhamutti adeemsifamuuf ture yeroo biraatti darbuu Jawaar Mohammad ibsee jira. Sababiin eebbi kun darbeef heddumina namoota eebbicha irratti argamuuf garas imalaniitti dhiphinna uumamee fi sodaa rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e akka ta'e kutaan bulchiinsa hoteelichaa akka ibse Jawaar Mohammad ibsa gabaabaa fuula barruu isaa irratti barreesseen ibsee jira. Bakki biraa akkuma argameen kan beeksisan ta'us Jawaar Mohammad ibsa kana keessatti eeree jira. Tuutni gadaa michillee Oromoo Karrayyuu tuuta gadaa duuruuf yookaan halchiisaaf gooba yookaan of galtii kennee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee tuutni gadaa michillee Oromoo Karrayyuu tuuta halchiisaaf bakka tuuta gadaa Oromoo Karrayyuu shananii fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa argamanitti sirna of galtii yookaan immoo goobaa kennaniif jiru. Kaayyoon goobaa kan of galtii kennu kun waggoota lamaaf leenjiiwwan adda addaa bulchiinsa sirna gadaa irratti barbaachisaa ta'an bal'innaa fi gadi fageenyaan fudhachuuf akka ta'e abbootiin gadaa Oromoo Karrayyuu ibsanii jiru. Dhuma waggaa 8ffaattis aangoon guutumaa guutuutti dabarfamee akka kennamus himanii jiru. Godina Gujii Bahaa aanaa Goorodoolaatti hundeeffama haaraa godina Boorana Bahaatiin wal qabatee barattoonni barnoota lagachuun dhagahamee jira. Aanaa Goorodoolaa caaseffaa mootummaa naannoo Oromiyaa gurraandhala bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa taasiseen godina Gujii Bahaa jalaa bahuudhaan godina haaraa hundaa'e Boorana Bahaa jalatti akka bulu hordofee waggaa darbis barattoonni barnoota isaanii ala turuun isaanii ni yaadatama. Ayyaantu Abdii Uxooduu kana qabdi. Godina Gujii Goorodoolaatti hundeeffama godina Boorana Bahaatiin wal qabatee barattoonni barnoota lagachuun dhagahame. Aanaan Goorodoolaa caaseffama mootummaan naannoo Oromiyaa gurraandhala bara 2015 taasiseen godina Gujii jalaa bahuun godina haaraa hundaa'e Boorana Bahaa jalatti akka bulu murteeffamuu hordofee waggaa darbes barattoonni barnootaan ala ta'anii turuun ni yaadatama. Mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota xixiqqoo fi gurguddoo naannicha keessatti argaman walitti makuun akka haaraatti gurmeessuu fi akkasumas godinaalee naannichaa uummataan gaafiin irratti dhiyaataa turan akka haaraatti gurmeessee jira jechuudhaan walgahii idilee sadaffaa bara hojii jaaffaa gurraandhala 27 bara 2023 geggeesseen ibsuun ni yaadatama. Keessattuu gaafilee misoomaa nageenyaa fi bulchiinsa gaarii uummataan ka'aa turan deebisuuf rakkoo nageenyaa daangaarra jiru hiikuuf akkasuma seeraan aanummaa daangaarra turan maqsuuf godinni Booranaa godina haaraa ta'e akka gurmaa'u ibse. Haaluma kanaan godinni Boorana Bahaa godina haaraa 21ffaa ta'e naannicha keessatti akka gurmaa'u murteeffamee ture. Haa ta'u malee jiraattonni godina Gujii keessattuu aanaa Goorodoolaa dhimmicha fudhachuu dhabuun mormaa turuu fi sababa kanaan aanaa Goorodoolaatti adeemsi baruuf barsiisuu waggaa tokko oliif adda citee turuun ni yaadatama. Haaluma kanaan yeroo ammas fincilli barattootaa bifa haaraan jalqabu Oromiyaa 11 maddeen amanamoorraa odeeffatee jira. Barataa godina Gujii Bahaa aanaa Goorodoolaa keessaa tokko kan ta'ee fi sababa rakkoo nageenyaatiin maqaan isaa akka hin eeramne gaafate kamisa darbe jechuunis muddee 12 bara 2024 irraa eegalee manneen barnoota aanaa Goorodoolaa keessatti argaman guutumatti hojii dhaabuu ibsee jira. Barataan yeroo ammaa kana barnoota isaa dhaabee gara maatii isaa deebi'ee jira. Sababi mana barnootaa yeroo ammaa kana cufamee fi uummati Goorodoolaa akkuma beekamu bara 2015 irraa kaasee caaseffama godina Boorana Bahaa fudhannu jechuun uummati guutuun didaa ture. Bara 2016 barataan 52 ol ta'u barnoota ala ta'e. Akka barataan kun himutti bara kana mootummaan godina Gujiitiin baradhaa jechuun waadaa nuuf seenee ture. Haa ta'u malee foormii qormaataaf qophaa'e irratti godina Boorana Bahaa jechuudhaan waadaan nuuf galame diigamuu hordofee fincilli kun ka'e jedhama. Dhiyeenya kana barsoonni dura bu'aan mana barumsaa iskuulii sadarkaa lammaffaa Harqalloo yookaan Goorodoolaa foormiin kutaa 12ffaa godina Boorana Bahaa malee ta'u. Yoo godina Boorana Bahaatiin fudhattan ta'ee deemaa nurraa jennaan nullee nuti Gujii taanee maqaa Booranaatti wanni barannuuf hin jiru. Duraanillee dhalooti nuun duraallee gujummaa isaatiin barataa turee jira. Nulleen immoo maqaan Gujii nurraan bahu eenyummaa kenna. Gujii jechuun immoo aadaa Oromummaa walta qannaa garuu aanaa godina addaan qanna waan ta'eef waan osoo aanaa qannu godina namaatiin baranne godina namaatiin qorumsa biyyoolessaa fudhannuuf hin qannu jechuudhaan barataa fi barsiisaa wal dhaga'uu diduudhaan yeroo kanatti barnoota cufamee kunuunullee barnoota cunnee gara maatii deebi'uun dirqaman ta'ee jira. Mormii barattootaa hordofee manneen barnootaa godina Gujii aanaa Goorodoolaatti barnoonni guutumaan guututti addaan cituu fi sababa kanaan manneen barnootaa 81 keessatti barattoonni 52,000 ol ta'an barnootaan ala ta'uu barattoonnii fi barsiisonni aanichaa Oromiyaa 11tti himanii jiru. Akka jiraattonni naannichaa himanitti waggaa darbee rakkoo wal fakkaataadhaan yeroo barnoonni addaan citee turetti abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa rakkoo kana hiikuudhaaf yaala akka turan
turan himuun haa ta'u malee dhimmi kun furmaata argachuu hin dandeenye jedhan. Dhimma mormii barattootaa fi addaan citiinsa barnootaatiin wal qabatee Oromiyaa 11 aangoota naannichaarraa deebii argachuuf yaalii taasisus hin milkoofne. Xiinxalaa siyaasaa fi miseensi kaafaa obbo Jawaar Mohammad mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru karaan amma deemaa jiru Itoophiyaa kasaarsaa Oromoottis diina baay'isaa jiraachuu himan. Jijjiirama siyaasaa fi diinagdee Itoophiyaa keessatti bara 2018 dhufe irratti adda durummaadhaan maqaan isaa kan ka'u Jawaar Mohammad bara 2020 ajjeefamuu artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofee hidhamee erga bahee booda waggaa lamaa oliif dhimmoota siyaasaa diinagdee Itoophiyaa irratti dubbachuu irraa of qusatee ture. Daraartuu Shaamii Qutuudhu kana qabdi. Xiinxalaa siyaasaa fi miseensi kaafaa obbo Jawaar Mohammad mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru karaan amma deemaa jiran Itoophiyaa kasaarsaa Oromoottis diina baay'isaa jiraachuu himan. Jijjiirama siyaasaa fi diinagdee Itoophiyaa keessatti bara 2018 dhufe irratti adda durummaan maqaan isaanii kan ka'u obbo Jawaar Mohammad bara 2020 ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofee hidhamee erga bahee waggoota lamaa oliif dhimmoota siyaasaa diinagdee Itoophiyaa irratti dubbachuu irraa of qusatee ture. Haa ta'u malee BBC Afaan Oromoo wajjin turtii kan taasisan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad dhimmoota siyaasaa nageenyaa fi diinagdee akkasumas dhimmoota hawaasummaa hedduu irratti yaada isaanii ibsee jira. Waliigaltee Pretooriyaa booda abdiin nageenyaa jiraatus dhiyeenya kana ammoo mootummaa yeroo bitachuuf malee rakkoo biyyattii marii araaraa dhugaatiin furuudhaaf fedhii akka hin qabne mirkaneeffadhees jedhe. Walwaraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jiru karaa mariitiin xumuruuf mariin marsaa sadaffaa akka jalqabu dippiloomaatonni dhiibbaa godhaa turuu kan himan obbo Jawaar maricha kan dide waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane mootummaadhaas jedhan. Mootummaan hidhattoonni kun harka kennatanii galaa jiru kanneen hafan waraanaan balleessina marii marsaa sadaffaa hin barbaachisu jechuun diduus hime. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Amaaraattis nageenyi akka bu'uuf hidhattoonni yeroo dubbifamanitti araaraaf qophii ta'uu himan kan dide mootummaadhaas jedhan. Nageenyi akka bu'uuf rakkoo siyaasaa waraanatti biyyattii geessee furamuu qaba kan jedhan hayyuun siyaasaa kun mootummaan ammoo rakkoo siyaasaa waraana biyyattii keessatti dhalche furuu hin barbaadus jedhan. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo dhiyeenya galaa jiru wajjin wal qabatanii kan yaada kennan obbo Jawaar Mohammad waraana cinaa muranii cinaa galchuun ololo torbee tokko ittiin ooffachuun ala nageenya waaraa biyyattii keessatti fiduu hin danda'us jechuun ibse. Rakkoo fi dhiibbaan siyaasaa dargaggeessa bosona seensisaa jiru yoo hin furamin yoo arra 500 galee boru ammoo 5,000tu bosona seenaas jedhan. Oromiyaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin nama 100,000tu bosona jira kan jedhan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad kun ammoo hidhaa ajjeechaa fi reebicha mootummaan raawwatu dargaggeessa kana hunda bosonatti galchees jechuun eeran. Kana malees mariin biyyaalessaa amanamummaa fi fudhatama hin qabne akkasumas paartiilee siyaasaa jajjabaan keessa hin jirre qaama hunda hin hirmaachifne bu'aa barbaadame hin buusus jechuun ibsanii jiru. Marii adeemsifamuuf dursa sagaleen qawwee biyyattii keessatti callisuu akka qabus eere. Biyya takka keessatti nagaa buusuudhaaf mariin biyyaalessaa ka'umsa irraa eegalee qajeeluu qaba. Komishiinaroota marii biyyaalessaa mana kiyyatti waamee mari'achiisee ture haalli mootummaan itti deemaa jiru biyyattii jigsaa jiraas jedhan. Mootummaan komishinii dinagdee fi eenyummaa akkasumas komishinii araara biyyaalessaa jechuun ijaare baajata qofa itti dhangalaasee osoo bu'aa hin buusin diige jechuun komishinii marii biyyaalessaa ammaas kun hiree isaa kana ta'uu hin oolus jedhan. Garaagarummaa siyaasaa isaa fi muummicha ministeeraa jidduu jiru kan ibsan obbo Jawaar Mohammad Oromiyaa fi Itoophiyaan ani uumuu barbaaduu fi Abiyyi uumuu barbaadan garagara ani Oromiyaa fi Itoophiyaa uummattoonni ishee keessa jiran kan haqni isaanii eeggamee walqixxummaa keessa jiraatanii fi sirna dimokiraatawaa sabdaneessa ittiin ijaarame ijaaruun barbaada Abiyyi ammoo abjuu mootii ta'uu qaba jedhan. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo keessatti wal waraansa humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti tufee jiru lammiileen nagaa irra miidhaan gahaa jiraachuun himamee jira. Muddee jaha bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo keessatti wal waraansa qaamolee lamaan gidduutti uumameen miidhaaf saaxilamuun maatiin miidhamtootaa himanii jiru. Ayyaantu Abdii dabarsuu kana qabdi. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo keessatti wal waraansa humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufee jiruun lammiilee nagaa irratti miidhaan gahaa jiraachuun himame. Muddee jaha bara 2017 godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo ganda Liiban keessatti meeshaan waraanaa guddaan dhukaafamee maatii tokkoo fi namoota naannawaa san turan irratti miidhaan du'aa fi madaa'uu ga'ee jira jechuun maatiin miidhamtootaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Miseensa maatii miidhamtootaa ta'uu kan himanii fi sababa rakkoo nageenyaatiin maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan haleellaa kanaan daa'imman lama ganna 9 fi ganna 2 battalumatti lubbuun isaanii darbuu himanii jiru.
Itti dabaluun isaadhaa fi haadha manaa isaa dabalatee namoonni naannoo san turan miidhaa qaamaa cimaaf saaxilamanii yeroo ammaa yaalarra jiraachuu dubbata. Akkasuma jiraataan biraa aanaa warra jaarsoo ganda lubanirraa ta'uu isaanii himan sababa dhukaasa muddee jaabar 2017 naannawa mana jireenya isaaniitti mudateen miseensi maatii isaanii 5 miidhaa cimaan isaan mudateen yeroo ammaatti yaalarra jiraachuu himee jira. Itti dabaluunis beeyladoonni manaa hedduun lubbuu isaanii dhabuu fi qabeenyi qonnaan bultootaa manca'uu eeree jira. Aanaa warra jaarsoo gandoota gammoojjii keessa hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduminaan socho'aa turan kan jedhan jiraataan kun humnoonni mootummaa yeroo isaan barbaacha sochii taasisan gidduutti miidhamaa kan jiru hawaasa jechuudhaan qeeqanii jiru. Keessattuu yeroon isaa waqtii midhaan itti sassaabamu ta'uu hordofee walitti bu'iinsa deemaa jiruun mancaatiin qabeenyaa qaqqabaa jira. Qonnaan bultoonni midhaan ji'ootaaf itti hidhaman sassaabachuu hanqatanii jiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsee jira. Naannichatti wal waraansi mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiru yeroo irraa gara yerootti hammaataa jiraachuu irra deddeebiin himamaa jira. Godina Jimmaatti konfiraansiin barnootaa gaggeeffame ilaalchisuudhaan hanqina qulqullina barnootaaf gahee olaanaa taphataa kan jiru gabaasa ba'aa ta'uu Dr. Tolaa Bariisoo himanii jiru. Godina Jimmaatti konfiraansiin barnootaa gaggeeffamee jira. Godina Jimmaatti bara barnootaa sadan darban keessatti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa 46 barattoota isaanii tokkollee gara barnoota sadarkaa olaanootti kan hin dabarsine ta'uunis ibsamee jira. Godinichatti sadarkaa manneen barnootaa fooyyessuuf hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamaa waajjira barnootaa godinichaa obbo Miftaa Abdul Qaadir konfiraansicha irratti ibsanii jiru. Hanqina qulqullina barnootaaf gahee olaanaa taphataa kan ture gabaasa sobaa ta'uu hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo ibsanii jiru. Gabaasa sobaa keessaa ba'uun dirqama ta'us hoogganaan kun akeekkachiisanii jiru. Saamtonni Soomaaliyaa doonii Chaayinaa gadhiisuudhaaf doolaara miiliyoona 10 gaafatanii jiru. Saamtonni galaanaa Soomaaliyaa doonii Chaayinaa qurxummii keessaa turee fi hojjettoota doonicharra turan 18 to'achuudhaan kaffaltii beenyaa doolaara miiliyoona 10 gaafatanii jiru. Daraartuu Shaamii bal'inaa qabdi. Saamtonni Soomaaliyaa doonii Chaayinaa gadhiisuuf doolaara miiliyoona 10 gaafatan. Saamtonni galaanarraa Soomaaliyaa doonii Chaayinaa qurxummiin keessa turee fi hojjettoota doonicharra turan 18 to'achuun kaffaltii beenyaa doolaara miiliyoona 10 gaafatanii jiru. Soomaaliyaan doonii Chaayinaa qurxummiin keessa turee fi hojjettoota doonicharra turan 18 to'attee gadhiisuuf kaffaltii beenyaa doolaara miiliyoona 10 gaafachuun himamee jira. Dooniin kun xumura ji'a sadaasaa keessa to'atamuu eeruun garee saamtotaa kunneen iddoo argama isaanii akka hin beekamneef doonii to'atan kana iddoo biraatti sochoosaa turuu aangaa'onni bulchiinsa Puutlaand himanii jiru. Kana malees miseensonni humna tika nageenyaa Soomaaliyaa lama saamicha kanaan waliin hiriira qabaachuu malu shakkiin jedhus jiraachuu himan. Gaabiraatiin humni bishaanirraa gamtaa Awurooppaa akka gabaasetti hidhattoonni gosa qawwee AK-47 jedhamu hidhatan doonicha keessa jiraachuu ibsuun garuu badiin lubbuu namaarra ga'e akka hin jirre himanii jiru. Kana malees dhaabbanni saamicha bishaanirraa gulaalu Atalantaa jedhamu gama isaatiin taateen kun saamtota Soomaaliyaa hidhataniin raawwatamuus ibse. Saamtonni kunneen beenyaa doolaara miiliyoona 5 gaafatanii kan turan yommuu ta'u ergas booda garuu gatii kana gara miiliyoona 10tti guddisuunis gabaafamee jira. Hoogganaan fincitoota Ahmad Al-Shaaraan Sooriyaan addunyaaf sodaa miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Yeroo ammaa Sooriyaa of harkaa kan qabu hoogganaan fincitoota Ahmad Al-Shaaraan biyyi isaanii waraanaan waan dadhabdeef ollaa isheefis ta'ee biyyoota lixaatiif yaaddoo akka hin taane dubbatanii jiru. Maadii Addolbaas bal'ina oduu kanaa qaba. Yeroo ammaa Sooriyaa kan harkaa qabu hoogganaan finciltoota Ahmad Al-Shaaraan biyyi isaanii waraanaan waan dadhabdeef ollaa isheetiifis ta'ee biyyoota ollaatiif yaaddoo akka hin taane dubbatanii jiru. Hoogganaan hidhattoota kun gaaffiif deebii BBC waliin Damaskootti taasisanii qoqqobbiin biyya isaanii irratti kaa'ame akka kaafamu gaafatanii jiru. Qoqqobbiin sirna duraan irratti waan xiyyeeffateef kaafamuu qaba. Miidhamaa fi cunqursaan haala wal fakkaatuun ilaalamuu hin qabus jedhanii jiru. Ahmad Al-Shaaraan haleellaa cimaa inni durseen sirni Bashaar al-Assad erga kufee torbaan lama guutee jira. Hoogganaan garee Hayaat Tahriir Al-Shaam kun garee gamtaa finciltootaa keessatti olaantummaa kan qabu yommuu ta'u kanaan dura maqaa qabsoo Abu Muhammad Al-Jolaanii jedhamuun beekamaa ture. Akkasumas dhaabbanni isaanii galmee dhaabbata shororkeessummaa irraa haqamuu akka qabu gaafatanii jiru. Dhaabbanni bara 2016tti garee Al-Qaayidaa irraa gargar bahe kun dhaabbata mootummoota gamtoomanii Ameerikaa, gamtaa Awurooppaa fi UK akkasumas biyyoota kanneen biroo hedduudhaan akka dhaabbata shororkeessaatti tarreeffamee jira.
Ahmed Alshaaraan akka jedhanitti dhaabbanni isaa garee shororkeessaa miti. Isaanis namoota nagaa yookaan naannoo namootni nagaa keessa jiraatan irratti akka hin xiyyeeffanne himanii jiru. Ahmed Alshaaraan kana malee barnoota dubartootaatti akka amanan dubbatanii jiru. Bulchiinsa kaaba lixa Sooriyaa bara 2011 irraa eegalee finciltootaan qabamtee turte eeruudhaan waggoottan 8 oliif Idlib keessatti yuunivarsiitiiwwan qabna jedhanii jiru. Akka Ahmed Alshaaraa jedhanitti barattoota yuunivarsiitiiwwan keessa jiran dhibbantaa 60 ol kan ta'an dubartoota akka ta'anis dubbatanii jiru. Gochawwan bulchitoonni Sooriyaa haaraa kanneen ji'oota muraasa dhufan keessatti fudhatan gosa biyya Sooriyaa akka taatu barbaadan akkasumas akkaataa isaan ittiin bulchuu barbaadan ni agarsiisu. Oduu keenya xumuraa fi ispoortiin atileetota miidiyaa hawaasaaf saaxilaman 25 deeggarsa artificial intelligence taasifamee jira. Atileetiin addunyaa atileetota biyyoota garaagaraa 25 miidiyaa hawaasaa akka ittisaniif deeggarsa teknooloojii hubannoo nam-tolchee taasisuuf beeksisee jira. Bal'inni oduu kanaa akka itti aanutti dhiyaata. Atileetota miidiyaa hawaasaaf saaxilaman 25 deeggarsa artificial intelligence taasifamee jira. Atileetiksiin addunyaa atileetota biyyoota garaagaraa 25 miidiyaa hawaasaa akka ittisaniif deeggarsa teknooloojii hubannoo nam-tolchee taasisuuf beeksisee jira. Dhaabbatichi qorannoo waggoota 4 taasiseen atileetonni kunneen miidiyaa hawaasaa hamaaf saaxilamuu ibsee jira. Saaxilamummaa kana hir'isuufis deeggarsa artificial intelligence waggaa tokkoof turu taasisuu ibsee jira. Atileetiksiin addunyaa qorannoo atileetota hirmaattota dorgommiiwwan olompikii fi chaampiyoona irratti hirmaatan 2438 irratti waggootaan arfan darban gaggeesseen bu'aa qorannoo yaadota miidiyaalee hawaasummaa irratti kennaman miiliyoona 1.4 ifoomsee jira. Bu'uura qorannichaan yaadonni maqaa gaarii atileetotaa fi xiinsammuu isaanii miidhaan mul'achuu ibsuudhaan ta'us qeeqnii fi arrabsoon kallattiin atileetotaaf kan hin ergamne ta'uu mirkaneessuu himee jira. Bara faranjoota 2020 olompikii Tookiyoo bara 2022 chaampiyoona addunyaa Oreegan bara 2023 chaampiyoona addunyaa Budaapest bara 2024 olompikii Paaris irratti miidhaan koorniyaa dubartoota irratti dhiirota irrattis ammoo miidhaan sanyummaa ga'uu beeksisee jira. Hanga ammaattis qorannoo gaggeeffameen atileetota biyyoota garaagaraa 25 irra miidhaan gama miidiyaa hawaasummaa isaanii ga'uu eeruudhaan dhiibbaa kana hir'isuudhaaf deeggarsa artificial intelligence taasisuu ibsee jira. Fuuldurattis miidhaawwan gama miidiyaa hawaasummaan atileetotarra ga'u adda baasuu fi qorachuun akkasumas immoo hojiin atileetota gorsuu miidhaa qaqqabu ittisuu kan hojjetamu ta'uu atileetiksiin addunyaa beeksisee jira. Gama kubbaa miilaan dorgommii geeba Karabaa'oo kilaboota Ingilaandi halkan idaa gaggeeffameen Arsenaal, Niwukaastilii fi Liiverpuul morkattoota isaanii injifatanii gara marsaa itti aanutti ceehanii jiru. Taphichaan Arsenaal Kiristaal Paalaas 3-2, Liiverpuul Saawusaambitan 2-1 akkasumas immoo Niwukaastil Biraantifoord 3-1 injifatanii jiru. Dorgommii kanaan taphni Tootanhaam Hoospeer garee Ruuben Amooriin Maanchestar Yuunaayitid galgala kana keessummeessu akkaan eegamaa jira. Kilaboonni lameen tapha Piriimeer Liigii Ingilaandi darbee morkattoota isaanii mo'atanii miira gaariin halkan kana waliif ba'u. Kana malees halkan idaa Real Madrid geeba FIFA Intercontinental kilaba Pachuca irraa fudhachuu danda'ee jira. Real Madrid taphicha galchii sadan Kylian Mbappé, Rodrigo fi Vinicius Junior galchaniin injifachuun milkaa'ee jira. Egaa hojjettoota daawwattoota Oromiyaa Eleven oduu har'aatiin kanneen hangamaa turanii oduu sitti mukaan sifaana duraan qophii daawwatti ogeessa kaameraaf sagalee ifaa minna wajjin ture gama kiyyaan nagaa jechaa qophiilee Oromiyaa Eleven kanneen hafa wajjin turtii gaarii qabadha.